هذه تبيت هدو ijoollee qoraan ishee rakkateena gaafa waa rakkattan jechuudha. Qoraan alatti isin ergaa isiniin jedha. Bakka hojii mana keechaa naaf hin taane hojii mana madaamiin natti ulfaatee jira waan ta'eef dandeenyee akkuma argaa jirtan kun bakka kana qulqulleessuudhaaf jechuudha. Biiroo haaraatti qacaramee jira. Akkasumas dammoo kun akkuma argaa jirtan naannoo kana kaaffee wayiin jira. Kanaaf aayilaandiin bishaanii lafa jira. Akkasumas dammoo maqaa muka kanaa namni beeku jira. Namni beektame maqaa muka kana. Maqaa muka kanaa namni beektan tokko jedhaadha. Mukti kun firee buusaa firee isaa nyaatama. Guyyaa biraa karaa koominiitiitiin suura isaa wajjin isinii deebisaan immoo ishii maaliif gizeenni firee buusu waan argeef jechuudha tokko kana. Kana immoo eenyumtuu hin beeku. Maqaa muka kanaa eenyumtuu hin beeku. Biyya arabaa warra jirtame warra argitan maqaa muka kanaa namni beekta. Isa kana namni tokko illee hin beeka jedhee yaada. Inni kunis firee buusaa firee isaa nyaatama. ከዛ በኋላ ደግሞ inni kunii fi inni dura isinitti agarsiisan tokko jechuudha. Isa kana immoo jechuudha namoota jaalala isin qabeetoo jaalalleetii jeniif kennaa wanta kennitan abdan naa bilbilaa isiniin jedha ani kutee isinii fida. Tokko yoo keessaniif abaaboo uumamaa kana uumaa rakkoo tokko illee hin qabu. Tokko lammaffaa dammoo baala kan argitan. Baala kana iski gara mana murtiitti naa dhiyeechaa namni baala kana maqaa isaa beektani maaliif yoo jettan yakka inni narraan ga'e jechuudha. Yakka barandaa baraa raas malaaxaa jedhessan beektani waan akkasiin natti fideessiniin jedha. Waan akkasiitu jira. Inni kun irree hin dhugamaa. Kan biyya keenya jira jedhu namni garuu hin beeku biyya keenya argitanii abaaboo isa abaaboo kana godhata abaaboo kanarraan deemee isa kana godhata jechuudha. Beeka lafa akkasinitti fakkaatu immoo kun akkana jira goggogi akkasitti agarsiisa. Akkasitti agarsiisa. Biiroo kiyya haaraa wajjin wal baraa isiniin jedha. Guys, this is for this free for this inside inna free qaba. Inni kun hin guurrama jechuudha argitani. Inni kun hin guurrama baalli isaa kun jechuudha. Liqqimni godhanii aduutti afamee goggogfamee dhugama affeelame akka shaayititti. Inni argitanii mukti kun amma asasin jira. Muktiin dura gabaatti naan dhiyeechaa suni. Kan kana amma jechuudha. Amma kan erga qulqulleechee guyyaa sadiidha. Innaa kan afaan qulqulleechaa kanatti hin qaxaramee mana keessa hojjedhee birriin kushiinaa birriin maxxanaa birriin asii lamaamii birrii irratti ibsaalaa jedhamee ajajamee argadhe. Minim antim nagar jetti jarri. Minim biyya kiyya galuurree na yaachisuu diddee. Biyya kiyya galuu na dandeessisuu jirte. Kanaaf as kana waggaa tokko yoo hin hojjedhe aduu kana wajjiniin sammuun kiyyallee ni bilchaata jechuudha. Mitire argitanii firee isaa wallahi amma inni waamee kutee seetti agarsiisa. Maa kutte akka hin jenne namni fayyadamuu dhiise. Warri Indiitii fi warri jechuudha warri Paakistaanii qofirraan gadi ta'a. Lafa qonnaa abbaa kiyyaa jechuudha. Warri Indiitii fi warri maal jedhamani Indii, Paakistaan, Baangaalee isa kana argan taanan jechuudha. Isin dura mana kanatti galuufa online irraa warri meeshaa fidan noon irraa, shaayin irraa, Amazon irraa hundumsaa tokko tadhuu naan jedhin kutatin qo'i jaran eeyyamsiifa yoo nanni ta'e bira deemee nanni madaami ko bira deemee dhufu namichi qaata gurrate indi. Namichi mana kanaa yoo argee lola isa zimmi jedhaa jetti maaltu fudhate waan jedhe daannee hin beekaa hin beeku. Kaza hin beeku ni citee hin jedha kana firee qaba jechuudha. Wanni kuni moringaa jedhama afaan Ingiliffaatiin. Afaan Arabaatiin illee moringuma jettee waamti jarri ilaalaa firee isaa kana jechuudha. Dhagaa gurraacha kana odama goggositanii aduutti namaaf hin daakamu garuu argitanii harkaan giseen cafachaa akkasittiin
Ay kaameraamaanin kiyyaarra siraa hojiin isaa sirrii isa kana jechuudha. Isa kana baalli kun hin nyaatama. Salaaxatti faa jechuudha miiccanii akkasumas anqulaalii ni beektani miti maal jedhama shukshukaa yoo afaan keessatti dubbachuu baate unqulaalii isaa killee isaa shunkurtii fi timaatii hojjetan gisee hojjetaffaa jechuudha. Baala isaa masitti agarsiise kana baala abbaa moringaa kana miiccanii itti naquu qiixxaa faa gisee tolcha warreen Hindii jechuudha. Qiixxaa akka baraaxaa faa tolchan baala isa kana miiccanii itti naqanii tolchuu waxis gisee waxanii itti waxuu jechuudha itti dabalatu. እና ባይ ተቆጋሪዳ ገሩ namni dhibee garaa keechaa qabu nyaatu dhoowwadha baalli isaa. Fakkeenya dhibee garaa keechaa kun akka coggaarraa okkolaalee coggaarraa dhibee kalee faa namni qaban jechuudha. Bakka inni dhibee garaa keechaa namni qabu nyaatu baay tokko dhibicha baasee isa kana jechuudha. Muka kana dhugaa rabbii isuma kana nyaatu hin jarre. Isuma kana jechuudha kukkutanii waxaniiti mukuma kana jiru kan isa kana irraa qoncisu laahiyyu. Isa makan tiru kan akkasitti haala kan mul'atu akkanatti irraa qoncisaniiti. Sarratni ada namicha kiyyaa takka qoricha qottee walla mukuma kana akka nama shankoora ofitti ganaa waxee erga waxee booda nyaatti. Baay'ee jaallatu isiniin jedha. Ani immoo YouTube irratti mataa dibatu mataa namaa dheerechaa yaa'ee dhageenya nanani baala kana jechuudha cicciree baala isaa kana fudhadhee akkamitti seetanii dhugaa moringaa jedha laalame YouTubein akka irratti sumaa bar ani hin beekne duraan hoggaa meeqa dira si lafa taa'ee jedheetini akkatti baala isaa kana ciree fuudhee miiccee erga miiccee booda immoo aduutti hafee goggogsee maashiniitti daakee akka YouTube argetti gaaqqibaatiidhaan walitti makee mataa kiyyaatti dibadhee jechuudha. Achi mataatti gaafa dibadhu daakuun isaa jechuudha. Inni kun irree kunoo laalaa bakki nan ooluun bakka wanni nyaataa jiru bichaa dabar. Inni kun irree giifxaa jedhama afaan arfaa ta'e wayyoo haadha ta'uu laqqabu ka ayya akkamittiin guuruudhaaf ayyaa rabbii kiyya maslaalii naaf fiduu qabdi malee madaamin kan hinadhaa inni nyaa'u garuu hinadhaa akka biqilaa itti guggatee jira dura bisee jiru. Oh my god. Qorichoon qotee dhugaa beefi inni kun tokkicha bara. Gadis jala seeni amma firee isaa kun amma fixaxuu jedhaduun keessa baase malee isa kanatu nyaatama jechuudha. Ay kaameraamaaniin kiyyaarra sirrii miti maal taate yaa kaameramaan aduutti achi seeqime isaa akkas jira isa kanatu nyaatama ture jechuudha. Gurraachi isaa kun fireen isaa kun nyaata. Inadhaa garuu maaluma በጣም ittadhaa. Akkasumas demoo simbirrootiin akka hin dheebonne sagalee namaa fayyoo yaade namni waan hin jirreef simbirri dhuftee akka naa waccuuf jedhee kunoo argatan miti baaqonna simbirri bishaan itti nyaattu simbirri bishaan itti dhoddirree hin jira. Innaa tiraanspoortii irra rakkadhu bakka hin barbaade deemuu hin danda'a akkuma argaa jirtan daandii makiinaa gubbaadha. Kinoo bar'aa gammoojjii biyya Dubaa'ititti galee jira. Bar'aa kichiinii madaamitii ba'ee tooyi isiniin jedha. Hundaafuu hunduu gaarummaa fi bar'aan kichiinii madaamii baay'ee das nama hin jedhu. Inni kun baay'ee das nama dhagaruu biqiloota wajjiniin ooltu aduu keessa ooltu waan ta'eef namoonni akka kiyyaa gara biyyaa fa'aa galuu hin yaadne. Namoonni waan hundaaf bakka shaggaadha. Aduun kun sammuullee namaa bilcheecha. Mana keessatti shaashii hidhattanii ooltu sammuun keechan ukkaamamee oola. Sammuun namaa boqonnaa barbaada jechuudha. Egaa kutaalee sammuu namaa keessaa inni seerlemlemii jedhamu sun laafaadha. Inni seerlemlemii jedhamu sun illee jabaadha. Akkuma hojii isaa uumamumaan illee jabaadha jechuudha. Ani amma kanaaf seerlemlemiin kiyya akka sirriitti hojjetuuf jedhee seerlemlemii dhiisee gara hojii kanaatti dhufee isiniin jedha. Ergan gara hojii kanaatti dhufees naannoo guyyaa 3 ta'ee jira. Galata waaqa baay'ee tokko gaariidha. Hojiin illee namatti tola. Biqiloonni kun egaa qilleensa qulqulluu yookiin immoo oksijiinii gadi dhiisu ani immoo kaarbon daayoksayidii gadi dhiisa. Biqiloota kana hojirree faayidaa wal jijjiiratuma kan waliin jiraannu jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kanarraan kanaaf immoo sammuun kiyya bilchaatee akkamitti bilchaatee kan jedhuuf gaafa sammuun kiyya bilchaatee isinitti hima. Akkasumas immoo qarshiin iddoo kana hojjetanii argatan xiqqoo ishii olaanaadha jechuudha. Inni kun maziraa waan ta'eef kanaaf yeroo gabaabaa keessatti inshaallah
inuma miliyoonara ta'urree baadhu biliyoonara ta'e gara biyyaa gala jedheeni gaafa nan ofii kiyya gara biyyaa gale ijoollee biyya arabaa jirtan hunduma keessanuu tokko keessanuu dhiisee hin deemu ani gana maramaa isiniin jedha koo jiratu si fuudhee galeetiniin bakka kaafee tokko banannee hojjanna maaliif ijoolleen biyya arabaa nyaata hojjechuu sirriitti dandeechuu qulqullina sirriitti dandeechuu waan ta'eef mana minxaafii miiccufaa banannaa mana uffata tokko sofaa baranna ogummaa keenyan bakka tajaajilamna isiniin jedha kanaafuu itti yaadaadhaan namni nafaan galuu dandeessanii egaa abbaa qabeenyaa ta'uudhaaf yookiin immoo biliyoonara ta'uudhaaf qabsaa'uu qabnu jedhamnee jirra. Akkasumas mootummaa mataa keessanii deeggaraa jirra. Ani mootummaan kiyya ammaaf madaamii kiyya waan taateef yaa deeggaraa tuman jira. Yoo ishiin iyyites yoo ishiin tacaqaacatte isaan jallaa jedheetu irraa fudhadha jechuudha. Maaliif mootummaa kiyya waan taateef. Na kana fakkaataa guyyaa itti aanu immoo iddoo kana qulqulleessee akkasumas immoo waa hundumaaf iyyuu isinitti agarsiisa steeppiidhaan jechuudha. Akkasumas mindaan birrimee kanaa kaffalamaa birrii gara biyyaa isin ergadhu karaa kamiin ergaa kan jedhu jechuudha. Birrii waan ergu karaa biyyaa yaa'u karaa kamiin ergaa karaa Suudaaniitiin ergamu yoo karaa Suudaan ergu karaa Suudaan karaa Saawudii bakka karmataatiin ergeen dhufa inshaallah.